Hingon resi. Amma turre nama le qabne namni biizii ta'e edallee nama waa'ee siraa ture dhaamsa xumura si hordoftoota keeti hordoftoota kiyyallee wani dhaama koolii garaatitti. Obboleewwan kiyya. Mubaarakiin jibbuu dandeetta. Feetu dhaabbata isaatiin jibbuu dandeetta. Feetu bifa isaatiin jibbuu dandeetta. Si galee miti. Jaalalti kennaadha jibballeen akkasuma. Rabbiin nama tokko si jaalachiisa rabbiin nama tokko si jibbisa. Dirqama miti. Abbaa biyyaa jira si jala qoya abbaa biyyaa jirta imeelii lista darbatu. Omaara kon qaba yaada kiyya kennadha ragaa nan barbaachisu. La abbaa biyyaa jira sin jedhe la jira abbaa biyyaa jirta. Kuma sadii kana keessa isa dhaqa Oromoon kanuma nama kuma sadii kana kuma sadii. Ayyee baala baga jiraati. Kanaafi jira kun as jala jira. Wanti bareedu. Anamma. Ana isa maqaa sawaame innoo beekaati. Anaaf isa tokko walitti gadi baalana. Ani kasin jechuu barbaada. Anaaf sihi baqataa waraqaan qabne kanaa miti nube. Abiyyi Marroo fi Jawaarfaantu ummata Oromootii gadi. Abbaan amantii ummataa gadi. Waan tokko dhugaa tokko kana fudhu Mubaarak. Gaafa itti seenuutu jira akka anarra nama arrabsuu gaabbe kana Mubaarak na amani gaafa gaabbitu jira. Sigala miti. Wallahi wabillahi waan godhetti aboo baatii lama sadii hin gaabbitu naan jennaan hin gaabbusu hin jenne bataam yesassatu hin waamu. Waan amma gootu kanatti Mubaarak na amani hin gaabbita. Gaafa quba cinentu jira. Sigala miti. Yani sirra goruu ምናምን yookiin lasirra gore qoy yookiin ijoollee keenyarra gore ko በጣም እንትን ነው namni akkanumaan ጊዜ አንዱ ቤታ ሁን kuma lama kuma kuranfaan nana labar mana no ifadha mana kiyya kasanu samoon yaadira qora kana si galanitti ajandaa kana no so gama tokko qabe warabbal kabalani kuma idama laal garuu waan duraanii tsatsataa jiran akka waan duraanii nama ajjeesee araara kana sun tokko arraba dura nama arrabsaa tureeyyuu jechuudha rabbiin kadhatara hin dhiise kaayyoolleen qabu abbaan fedhe gabbayee lafarra gangalatee na arrabsu gizee deebii deebisuun qabu tokko fa'aa obboleessa kiyya wanti itti dhaama. Nama wanni kun nama xanaa liibilee an jirura jira akka ganama kana mucaan tokko siin jedhe abdii yaniin tokko gosti akka soddaa keenya nasriifaa warri siin liibilii keetirra jiran wajjin turta yoo si arrabsan yookiin deebii deebisii fi nullee sirraa difeensi goona si jedhe dhagaa ture. Kanaaf ijoolleen sitti dhiyaatan dhiibbaa aga kee qaban yoo si arrabsan yookiin himadhu yookiin deebii deebisiif no problem. Self defense ይባላል እሱ namnummaan amma dhufu tokko dhufeeti arrabseef eenyu abbaa abdii hin beeytameeti Mubaarak walsomna abbaa abdii hin beeytame waggaa lama arrabse guyyaa tokko ana abbaa abdii arrabse argite hin sofe Wallahi dhugaadha. Dhugaa wallahi. Guyyaa tokko deebii deebiseefi keessa taree obboleettii tiyyarraa maallaqa nyaate jedhee manguddummaa maqaa si bal'atee reediin nuu qabee ramadaana keessa yaadadha inni obboleettii safiduu dhabnaan araara keen barbaadu yoo dhiise. Qoy nama bareedaa jira. Haa ta'e mata. Hingon resi. Amma maal si kaasuu barbaade beektaa mube. Eshi. Waggaa lama deebiin deebineefi akira giiftii duraan bilook nama godhu anaaf si walii dabalee ilmaan sadaqaa jedhu suutan barsiifne geemii finne barsiifne achitti ofirraa inni maal siin jedhe abbaa abdii ofirraa hidhe siin jenne gaafa re'ee amma inni ijoolletti gaanu kana anatu itti aareetiin hin bare mukatti gaansise gaafa kursitti hidhee yaadatta eegasi maal siin jedhe Mubaarak siin jedhe mee har'arraa kaasee abbaan abdii dogoggoraan yoon arrabse miidiyaan beeku diqaalaanatu fi siin jedhe waggaa dura jechuudha. Mee abbaa abdii anaamii nama tokko arrabsu argitee ergasanii taassare bakka hinii ta'uudha. Fakkeenya lammataa fi kaasa gara lagaa dhufa. Finfinnee dheengadda Finfinneetti namitti guddoo daa'imni xiqqaan itti dhache'anii miidiyaa kanarraa dhiyaa turan. Namni fammasuuf waan hin goone hin qabu barrii bara maraatutti bara beekumsarra beekamuuf namni waan hin jirre kalaqu obboleessu. Warri si arrabsu kun osoo maal si jaalatu nama hordoftoota horatuuf maal jechuuf
si galee miti waa jechuun mala araadaa taate irra taruufii qabda jechuudha akka nama duraa jiru tokkotti anammoo ijoolleen gizeen arrabsu dubar dhaqee laalee yoo fooloon isaanii kuma kona eeggattaate bakka anumaanu sababaa kiyyaa yoo namni kumni 10 kumni 5 kumni 6 kumni 30 ilaaleef no problem bakka abbaa abdii rabbi ga'een sanaa qabu inumaayyuu egaa abbaan abdii fammase annama na arrabsa I am so happy amma abbaa abdii faranjiin arabni ajamni nu caalaa fammase namni kumni 10 kumni 6 halaal I am so happy waggaa lama na arrabseetiniin na quuncisee dhufe afooyna illaa dhiiseef bakka gaarii ga'eera jechuudha osoo asitti dhukkubsadhee kiraa manaa naa erguu danda'a jechuudha Oromoo miti kara deemaa hunda kennaaf arraba tokko rabbumaa keetii jedhi si galee miti rabbuma keetii jettee nama Oromoo ta'e anis sin gaafadhu rabbi sin gaafatin jettee yoo dhiifte wallaahi guddataatu bareemtoonni Israa'el tokko hin jiru ihee wandimminnat mikirnu hin beektaa nama ofii nama arrabsa malee nama na arrabsu rabbi sin gaafatu anis sin gaafadhu mootummaan gaafatullee hin jiru waggaa furdura waadaa seene ummata ardhallee akkasuma nama na arrabsu saniif ittiin arreen abbaa fedhe jechuudha giiftara wani xaaxaa ittiin qabneef deemee na arrabsaa ka fedhe koomitii jetti na arrabsaa yoo firoon tara miyuutu godha bilookiin mana kiyya hin jiru ala wasaala na arrabsaa ooleen buru waan ijarsaan hin qabu waan ta'eef rabbillee nama na arrabsu hin gaafatu namni sin gaafatu anis hin gaafadhu deebillee deebisuu dhiise jechuudha maaliif waan rabbii kiyya jedhee nama afaan Oromoo dubbatu yaa rabbi hin gaafatin illee hin gaafadhu jedhee deebii deebisiisa kachaalke mube kachaalke nama si arrabsu deebii man deebisiniif wanni dhufu tokko hin jiru ati asuma jirta dalaga makkee oomete omari jirtu feetu geebii kee feetu irriba kee feetu jaarsummaa kee feetu gargaarsa kee anas siin jedhe gargaarsa maali dhaam gorsa obbolummaati deebii man deebisin fedhu arsii qabiyya jiruu fi kamiidiyarra jiruu fi jimmaa fi harargee fi Oromoon miliyoona 50 ijaaramee ture si arrabsu harkumaan dhufeetiin dhayi malee harkaan dhufeetiidhaan biyyi mootummaa qabdi lubbuu namaa namni dhiisu mootummaa jalatti dheessita yoo ofirraa dhoguu dadhabdellee miidiyaa irratti guutuun harargee jimma arsii wallagga wallu arrabni Jawaarii hin ajjeefne beekan gulummaan ajjeefne daawud ibsaan ajjeefne kamaalii hin ajjeefne abiyyii hin ajjeefne minilikiin qabriin baafne arrabni minilikiin abbaan abbaa keessa ittirulee alamma ittirulaa jiraayi kanaafi duroo yeqarraa faashinno kamo'ataa taatu yooma deebii namaa deebisuu dhiifte kanuma siin jechuu barbaada Bata shaanaa keemootu dhimma ijoollee keenya ka biyya faranjii dhimma Fatii Waantiyyaa Maarqoos keessa dhimma jalaatti hundinuu bakkuma waan kanaa jedhee falmataara malee namni miskiinni miidiyaa kana irratti miidhame wallaahi wabillaahi Waantiyyaadha. Namni tokko garuu namni maqaasii waamaa jiru hin jiru I don't know. Maaliif akka ta'e hin beeku rakkoon qabu rabbiin qabdisi aga danda'ame dhugaa jirtu uummata hubachiisuuf yaalla bakka doktorii thank you bakka maal si kaasuu barbaade beektaa mube fakkeessinaa hundi keessan jechuudha dhugaa dubbachuuf ija namaa afoo nama keettanis nama afoosis nama keettanii dhugaa dubbachuuf namni hagaanaa fi usmiyaa asirraa mubaarakiin arrabsanii jira xaayishaan arrabsee hin beeku iluun arrabsee hin beeku wallahi tisoo taate kaleessa eega iluun dubbate booda walitti bu'anii jechuudha wanni har'a garuu isin fakkeessaa jirtan martuu kophatti fudhattanii saayidii qabattanii haasayaa jirtan no akka nama tokkootti asli dhagay mubaarakiin sodaafii miti yookaan si sodaafii miti yookaan eekee sodaafii miti yookaan kaliifoo sodaafii miti jechuudha yookaan makii sodaafii miti rabbii jecha garuu balleessaan balleeffame ibbaan dhibbatti nullee balleessaa qabaannu mubaarakillee balleessaa qabaannu an akka nama tokkootti anaafus meen kaleessas har'as waraana dimtsi goorillaa taanee jiraataa turre asiin duras nama meeqas boochisaa turre jechuudha asliin haga baatutti haga makiin taatu arrabsinee jirra naasir anulee jara keenna gaafa kaan nama 4,500 irratti mana kiyyatti arrabsaan turre gaafsan namannu erge namannu qajeelche yookaan namannu hooggane hin jiruu jechuun fakkeessina dhugaan mollaayitii fi dhugaan mubaarak yoo jiraatte ka jara lamaanii qofa kun ammootu warra dirigiitiin dhaabbannee jira dirigiitii keenya jala dhufanii dirigiitii waraana dimtsi goorillaatti harka shamaqqaqatanii har'a ammoo kophatti addatti uf baasanii uf fakkeessuu barbaadanii jechuudha waan akkasii sun hin ta'u nu gara jiruun nu fixaa isin hin jedhaa eekeen asliin kana isin jechuu barbaada inni lammataa ammoo
dubbii dubarraa kaasnee dubbannaa jechuudha. Dhageessa miti dubbisii beeraam. Ina waan tokko jira bara. Anu ijoollee bara amala jaraa wallaalee miti qoyeeke. Ijoollee lamaan amala jaraa wallaalee miti. Jarri garuma itti fakkaatee fi ebalu miidhama jedhee itti amanan duulu. Siif akkuma siif lolan kana kalee siif lolaa turan. Ila dubbiin ati dubbii kana osoo dhaabuu barbaadde garee wayii wal ijaartee ergamtee osoo jechuu baatte qaasa qorraayyuu isa dhugaa rabbii yoo dubbatee jiru. Amma jawarri maal feeti tokkoffa yeroo mana kee baratte ashmuuri rakkoo afarsa irraa qabaattaa maqaa dhayu jarri wayii jaraa seeratu jarri wayii yoo jette wanti dubbataa jirtu lafaaf samiidha dhiifama naaf wanni afarsoon dubbatee fi wanta nama dubbataa jirtu dhiifama naaf waliin si biran jira. Dhiifamaan irra Nuhu barbaadanii anaaf Nuhu Mubaarak fitu barbaadanii dhimma mullaayitii fi dhimma Mubaarak barbaadanii maayet dhimma naaf afarsaa fitu barbaadanii dhimma keetii fi ka afarsaatiif ka Mubaarak ka garee dimti goorillaa kanaa fi ka Mubaarak fidhu dhageeffadha. Tokko dimti goorillaa namaaf danda'ee deemu. Nama jalatti kanneen beeku takka jedhe lammaffaa irratti dhageeffadha dubbii gabaabaa dhiibu nu baay'ee waa hedduu wal taajjabaa turre dhageeffadha kana durallee taajjabaa hin turre anaa fi afarsaa duubatti keessaa nu dhiiban gaafa lolaa nutti daggafatanii gaafa kaan hunduu yoo achi baheetiniin akka waan nama kophaa ofii wannoo wayii jedheetitti kijibaa jechuun nu Mubaarakiin kan dura dhaabbanneef dhageeffadha waan ofii keenya itti amanne dura dhaabbanne Mubaarak maal inni wanni inni balleessa isinitti amantan sun hin gaafa. Okay, dhageeffadha. Tokkoffaa waa'ee hawaasaa kana waliin buune. Waa'ee hawaasaa kanarratti erga waliin buune booda dubbiin kun gaafa salphilaa dhageeffadha. Waa'ee hawaasii komando jecha gartee mana gartee mana gurbaa wannoo Usmee bakka kana dhiifama daqiiqaa takkitti itti na deebisi araba na bira dhufee mi'uutii qabadhee dhiifama takkitti la Usmee waa takkan si ibsa. Asli daarektii Mubaarakii waan ati gaafattu garee ijaaranii afarsuuf Usmee na arrabsanii yookaan ammoo iluuf mollaayitti erga jedhame. Ani gaafa lafti nagayaa Apiriilii guyyaa 22 hafarsoon si bilbilee wanni kun sin baasu hawaasaanillee walitti si buusa afaan hawaasaa si geessa nuunillee walitti buuta si jaalatuun waan kana keessaa bayyi mucaan viidiyoo waraabee yookaan sagalee waraabee waan fedhe waraabee Mubaarak wanni kun sin galchu wal jaalanna wal kabajna keessaa bayyi jedhee si dawwale moo sin dawwalle takka jedhi lammaffaa achirratti erga akka sedhe afarsoo sagalee kana fudhadheen bayaanaan jedhe Mubaarak afaan isaatiin bilbila waliin haasofne sagalee kana fudhattee bahuu ni dandeessa garuu achi teettee uummata keenya arrabsaa jiraniin arrabsisiisinii mucaan uummata bustii jechuu jira bayyi jedheen erga siinarraa cufatee haqanaa baasaa Oromoo jedhee suuraa ofii irratti maqaa barreessee achitti haasa'u turan takka jedhe lammaffaa erga si mana isaatti dhufnee mucaa kanaan nama walitti hin dirin jenneen Kingi moo Ahmad moo maali jedhan ka warra walloo saniin nama walitti hin dirini ati nama walitti dirta uummata kanaaf Mubaarakiin afaan waliin kaayin jennee arrabsinaan anaaf Usmee gannu darbee isa achi keessatti ol deeffatee nu arrabsisiise bakka iluulleen jirutti sii galee nu tokkoffaa bakki itti ol deebi'ee lammaffaa kunoo Mubaarak kana si arrabsaa jedhee ni biraa deeme jechuu deemi na arrabsi afarsoo naan jedhe deema na arrabsaa jedhe hayyee jennee biraa deemne dhimmi anaaf Mubaarak kulii qabnu bilbilaanuu gaafadhee ture bayyi wanna kana keessaa wanni hawaasaa kun hawaasaan afaan si wal si kaaya naan siin jedhe moo siin hin jenne tana qofa naa gaafadhu. Naa gaafadhu dubbiin taatu wanni ta'e ishaan himate sirrii miti saakaan galchitu ati saakaa galchime. Saakaa qabin. Kuno moderaatorii kee saakaa buutuu irraa. Asli ani rafuun irra jira please an dalagaa qaba dubbii kiyya himadhee baha please boru dalagaa dhaabachuu hin danda'u dubbii kiyya himadha. Mootaan galchuu hin danda'u miti doktor. Saakaan kaminni. As jala jira saakaa lakkoofsa torba barreeffadhu. Asli, assalamualaikum. Waalaikum salaam. Ani waan guddoo hin seenne waan bareedaa godhu jirtanii jecha takka sakandii soddomnaa kan ta'e dubbadee kutuuf isuma jala taa'ee si dhaggeeffadha. Lafaa jira waan ta'eef
Ifama galatuma. Eke warri as keessa jirtan hangafee maakii hangafee dubra keenya dardarra keenya hundinuu galatuma. Mubaarik ani akkansi kabaju akkansi jaaladhu beeyta. Ati simmeedha Khalifa. Garuu namni nusi himataan sirraa kabaje akkas jaalatu nama si jaalatu ta'uu beeki. Khalifa anis nama Khalifoon nama akka lubbuutti na jaalatu tan beeka viidiyoo wayii haasaa ergatanii garaana nyaattee mesenjaraan si ergee ilaalati. Okay, ni laala maqaa keetu kee taanaan ni laala dhaggeeffadhu waan biraa warreen gaafa muraasii tan qaama saalaatan ol baastu irratti waliin hanga seera mootummaatiin barbaannaa jechaa turre waliin duulaa turreemi akkasii minaaf etifan gaafa viidiyoo shamarranii Nasraa Gursum gaafa dubbattu ani wallee dhimma Harargee kanarraa Khalifoon dubbatanaan jaan jee ani beektaa saayibboon